argadhe jedhee heerumeen rakkootti seenee. Yaa waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee faltakka gadiin teenya jirtaa fi jirtuu kenna keenye. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Hararge dhihaa magaalaa Gumbii Bordoddee bakka jedhamtu keessatti. Barnoota koos kutaa 1 hanga 6tti ergan baradhee booda maatiin kiyyaa ijoollummaa makoorraatii biyyaan baana geessuuf fedhii guddaa na keessatti uumaa waan na turaniif umrii ijoollummaan gara biyya Kuweetiitti maleen jiruu biyya ormaa tokko jedheen jalqabe. Maatiin kiyyaa harka qalleeyyiidha. Wanta nyaannee wanta bullee dhugnurraatii boriif bulchachuu miti har'uma quufuunuu maatii keessatti ulfaatu keessaan dhaladhe. Abbaan koo mucaan kiyyaa biyyaan baadeemtee hinnaaf dabarsitii amantaa jedhu narraa qaba. Anis yaa rabbii koo yoomuma maatiin kiyya kun beeluu fi dheebuu isaanii kanarraa beeluu bahanii quufanii gammadanii hirriba gaarii rafuu kan jedhu yeroo hundaan abdachiisa. Guyyaan kun hanga geessuttis wanta naaf danda'ame hundumaa lafa kanarraa nan yaala ture. Maarreegaa anis yeroon gara biyya Kuweetiitti malu kaayyoo koo kana jalqaba godhee deemus miindaan jalqaba argadherraatii kaasee maatii kiyyaaf ergeen garaan isaan gaha jedhee ergus hangan baatii 6 guututti miindaan ani argadhu dhibee garaachaa guyyaa guyyaan na dhukkuburraa darbee maatii koof naaf hafuu hin dandeenye. Galgala yeroo hundaa dalagaa yeroon hojjedhu garaacha kootu natti ka'a. Amala waan na dhowwuuf haadha manaa mana sanaa waliin walii galeen hojjechuun natti ulfaata. Guyyaa guyyaatiin bitadheen kiniina garaagaraa liqimsus furmaanni kan koo halkan hojjechuu dhaabuu waan na ta'eef anaa fi biyya ormaa kuni walii galuu hin dandeenye. Ulfaatinni kiyyaa kan biyyan turerraatii haga kiiloo 7tti na jalaa hir'ise. Bifa kiyyatti illee xosiin wanti akka gurraachaa shifee uummatee natti ba'u yeroo jalqabu kanaan booddee jiraachuun natti ulfaateera. Fayyaa kiyya irratti dhiibbaa waan narra gahaa jiruuf gara biyya kootti na galchaa jedheen maatiin bira jiruun kadhadhe. Isaanis tolinaan jedhanii tikkeettii naaf kutanii gara biyya kootti harka qullaan deebi'e. Yeroon gara maatii kootti deebi'u wanti haaraa qabadhee nani galee uffata gurraacha ani uffadhu qofadha. Waanin keessa ture haatii fi abbaan koo wanta naaf hin beekneef dafeen deebi'u kootti maatiin hundi natti qabamaniiru. Abbaan koo ani qarshii namarraa liqeeffadheen har'a moo bor naaf deebistee idaa isaanii ofirraatii kaffalatoon jedhu maaliyaan tala koo harka qullaanatti dhuftaayii jechuun nagaan dhufuu koo nama fachiise. Obboleessi kiyya anaan hangafuu yoo biyya kan jijjiirrattu taate qarshii barbaadeen siin erguu nan danda'a kan darbeetti homaa keessa kee miidhiin jedhee na jajjabeessu eegale. Gara biyyaatti yeroon deebi'u garuu kan biyya ormaatti guyyaa guyyaadhaan garaachina hogguu guyyaa tokkollee ofirraa nan dhabe. Guutummaa guutuutti yeroo gabaabaa keessatti fayyaa kootti deebi'een kan fuula koo irratti gugurraacheellee dawaa kamuu otoo hin fayyadamiin narraa bade. Keessa koottis erga biyya kana jiraachuun fayyaa koof hanga kana dhiibbaa qaba ta'ee maaliif asuma jiraadheen mana namaa galeen wantan argadhu hundaan immoo maatii kiyya hin deeggaruu jedheen yaada kaawwadhe. Haala kanaan otoo hin jiraachaa jiruudha. Dhalataama magaalaa Bordoddee kan ta'e haa ta'utii garuu biyya Saawudii keessa waggaa 12 ol jiraate gara biyya isaatti galee mana jaarratee haaldureewwan garaagaraa erga guuttatee booda anaan na fuudhee haadha manaasaa godhachuu akka inni barbaadu kan natti hime. Yaa waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee faltakka gadiin teenya jirtaa fi jirtuu kenna keenye. Namni kun umriidhaan dachaa umrii kiyyaan olii. Haa ta'utii garuu qabeenya akka gaariitti ni qaba. Yeroo gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse kanatti kan natti mul'ate waa'ee jaalala ijoollummaan keessa kootti uumamu otoo hin taane rakkoo maatii kiyyaa. Akka jaalalaaf
dargaggeessi na jaallatee sin fuudhanaan jedhee tokko lama miti. Haa ta'utii garuu rakkoon maatii kiyyaa jireenya mataa koo gara fuulduraatti kan ani jiraadhu ranatti caalee tole haa ta'uu maatii kiyyatti jaarsa ergadhu sittan heeruman jedhaani. Innis tole jedhee jaarsa gara maatii kiyyatti ergee akka aadaa amantaa islaamummaatti niikaan anaaf isa gidduutti ta'ee maatiin kiyyas maatiin isaas nu eebbisanii lama ta'anii haadha manaaf abbaa manaan mana tokko keessaa jiraachuu ni jalqabne. Mana isaa seenee hagan waggaa tokko fixutti kunuunsi inni naaf gochaa ture anumaanuu baay'ee ajaa'iba. Dhugumatti dubartiin akka koo carroomte dachee kanarratti dhalattee ni jirti hanga jedhutti afaan koo banee na dubbachiise. Yeroon nama kanatti heerumu waa'ee seenaa jireenya isaa kaleessaa tokkollee hanga jedhamutti wanti ani beekun turre. Kan na gargaare garuu qarshii natti kennu keessaa walitti qabeen idaa abbaan koo qarshii liqeeffatee gara biyya ormaatti na ergee suuta kanfaleen ofirraa xumureera. Wanta mana keessatti hin fayyadamurraas harmee koof zayitii isaa ta'uu ashaboo daakuu isaa ta'uu sukkaaraa gudunfeen hanga hin danda'u maatii koollee nan gargaaran ture. Abbaan manaan kiyya kunis maatiin kee harka qalleeyyii waan ta'aniif hanga dandeessu wanta mana keessa jirurraatii gargaarii jedhee na jajjabeessa. Kanaan utuu hin jiruu waggaa tokkoon gahee rabbi na gargaarees daa'ima nan dahee. Guyyaan daa'ima dahee fi kaasee abbaan manaan koo kun kan dura galgaleeffateellee manatti hin galle torbee tokko torbee lamaaf mana hiriyoota isaa bubbulee gara manaatti natti deddeebi'uu jalqabe. Anis ergansiif ta'ee booda maaliif akka kanaatti natti jijjiiramtaa hinumaa kan na jaallachuu qabdu har'a yeroo dadhabbii kooti malee kaleessi akkamitti siif caaluu danda'a jedheen isa gaafadhe. Haa ta'utii garuu abbaan manaan koo kan naaf deebise ati kanaan booddee haadha manaa kiyya otoo hin taane hojjettuu mana kootii yoo barbaadde qarshii baatiitiin siifan kaffalaa maatii kee gargaaruu dandeessaa mana koo keessatti kanaan booddee immoo fira kee kan ta'e nama tokkollee arguu hin barbaadu kan ani jiraachisuu danda'u sanuu akka hojjettuu kootti si'ii fi daa'ima keedha yoo kunumtuu naaf hin ta'u jetta ta'e immoo daa'ima kana as keessee narraa baatee galuu ni dandeessaa jedhee naaf deebise. Jecha kana kan natti dubbate daa'ima godhadheen baatii tokko booda jireenya kootti baay'een ofitti gadde. Jechi inni natti darbate edaa ilmoon hiiraa hanguma daa'ima nurraa godhatanitti nu jaallatu sanaan booddee nuti isaaniif haadha manaa miti kan jedhutu sammuu koo keessatti dubbatame. Boo'uu gadduu fi dhiphachuun hiree jireenya koo kutaa itti aanu ta'e. Mana keessallee seeraan na gargaaruu ni dhiise. Maaliif otoo ani san balleessiin badii tokko malee abbaan manaan kiyya natti jijjiirame jedheen hiriyoota isaa gaafadhu. Hiriyoonni isaa kan isaan naaf deebisan ati durumaayyuu nama sirriitti hin heerumne namni kun kanuma durayyuu biyya saawudii keessaa yeroo jiraachaa ture haadha manaa sadii fuudhee erga daa'ima godhatee booda ofirraa ari'eeraa maaliif otoo san qoratiin jalqaba itti seentee jechuun naaf deebisanii. Kanaafi seenaa isaa kaleessaa warra biraa yeroon dhaga'utti nama kanatti baay'een gadde. Anaafillee carraan koo borii kanuma jedheen malatti maluun jalqabe. Abbaan manaan koo kun baatii tokkoof dalagaadhaaf magaalaa Finfinnee nan turaa jedhee mana natti dhiisee ba'e. Wanti nyaadhee mana sana keessa jiraadhu isaa ta'uu daa'ima koo kan ittiin beeluu baasu homtuu mana keessa hin jiru. Waa kanoo maalaa godhuu jedheen yeroon isa gaafadhu ati dachee nyaadhuuf daa'ima koo immoo haadha kiyyatti kennii waa'een kee kanaan booddee nan galchuu jedhee karrarraa imala. Deemee guyya lammatatti hammina yaaduun jalqabe. Meeshaa mana sana keessaa guutummaa guutuutti televezyiina soofaa firiijii fi kanneen gatii gaarii baasuu danda'an dallaalota waliin walii galeen bakka garaagaraatti gurgureen qarshii naannoo 40,000 ta'uu akkaawuntii buukii koorraa ergan kaawwadhee booda baadiyyaa akkoo koo biratti hin bade. Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fan takka gadiin teenya
jirtaa filtirtuu kenna keenye. haa ta'uutii garuu akkan meeshaa mana sana keessaa gurguree abbaa manaa kiyyatti waan himaniif poolisii qabatee magaala keessaa na barbaachise erga dhabee booda iyyaafannoo namaatiin mana akkookoo akkan jiru dhagahee bakkan jirutti poolisiidhaan na qabsiise. Anis daa'ima koo akkoo biratti dhiiseen gara mana sirreessaatti darbatamee waggaa 2 akkan hidhamuufis anatti murtaa'e. haa ta'uutii garuu jaarsi qe'ee keessaa haafu jedhii dhiisii fi haadha manaa keetii daa'ima kan siif deessedhaa jedhanii yeroo kadhatan baatii 2 erga hidhamee booda dhiifama naaf godhee irra deebinee akka haadha manaaf abbaa manaatti illee araaramnee waliin jiraachuu eegalle. haa ta'uutii garuu inni ammas kan inni na waliin araarame haadha manaa sana godhatee na waliin jiraachuuf otoo hin taane na ajjeesee bakka namni hin arginetti erga na awwaalee booda ofii biyyaa baduuf ture. kalee koo keessa bakka tokko guyyaa 3 na dhiite. sagaleen koo xiqqoo waan taateef iyyeen illee ollaan dhagahee naaf dirmachuu hin danda'u. jireenyan mana sana keessa jiraadhulla kan mana adabaa yookiin mana hidhaa keessa jiraadhu boqonnaa guddaa qaba. anis yeroo naaf gamutti si hin barbaadu, daa'ima kiyyallee siif hin kennu, atis kana booddee na hin hordofiinii jedheen gara mana warra kootti galee jaarsa ergees na kadhachiisee ture. haa ta'uutii garuu mana sanatti deebi'uu keessi koo hin jaallanne. sanaan booddee anis qarshii meeshaa isaa gurgureen akkaawuntii kiyyarra kaawwadheen mana maatii koo keessa waa tokko tokko ergan bitee fi booda piroosesii gara biyyaan baanan jalqabe. rabbis naaf milkeessee gara Dubaayitti nani malee daa'ima koo naaf guddisi jedheen haadha kiyyatti laattadhus haa ta'uutii garuu haadha kiyyarraa butee har'a daa'imni koo bakka isheen jirtu hin beeku. qabata godhatee daa'ima kee ijaan illee kan arguu dandeessu yoo ati deebitee na waliin jiraatte qofaadha. kanaan ala garuu yoo feete bakkuma ati jirtutti illee lubbuu kee baasuu nan danda'a jedhee natti fokkoraa jira. anaaf garuu isatti deebi'ee ammas jireenya kaleessaa jiraachuun abjuudha. haadha manaa malee hojjettuu manaas ta'een jiraachuun barbaadu. nama umriinsaa umrii koon ol waan ta'eef jaalala ani barbaadullee naaf kennuuf humna isaan qabu. meeriyoonni koo immoo maal ta'inaan jettu. boqonnaan ija koo daa'ima koodha. waa hunda dhabeen hiyyoomeen daa'ima kootoon guddifadhee har'a baay'ee natti tola. isa waliin deebi'anii jiraachuun immoo jireenya gahannamaa dachee irratti shaakaluudha. kaayyoo ganama qabadheen biqilee abbaan kiyyaa hiyyummaa hinnaaf dabarsiti jedhee ana daa'ima isaa abdii godhate garuu har'a galmaan ga'een mana isaaniif ta'u ijaareen jireenya gaarii gammachuu hawwaa turan maatiin koo naaf jiraachaa jiru. rabbi daa'ima koo fi maatii koo nagaa akkanaaf godhu du'aa naaf godha. maal akka murteeffadhu immoo qoricha kan ta'e yaada keessaniin na gargaaraa kanan siniin jedhu ana obboleettii keessan biyya Ambaarraati. ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. biyya waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamuu dafii naaf waan. barbaacha kee fantakka gadiin teenya jirtaa filtirtuu kenna keenye. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi biyya Ambaarraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a. akka isin irraa barattaniif hubannoo jimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 waan isinitti dhaga'ame jireenya ishee gara fuulduraa irratti maal gochuu akka qabdu yaada jajjabinaa qoricha ta'ee fayyina laatuu fi lafee ishee dhiiga ishee jajjabeessuu sammuu ishee qabbaneessuu akka qoddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. haga yoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafadha. akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'an isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture hani gammachuu
gammachiis tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii. Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fan takka